ajjeesuun Oromoon qaluun mallaqaaf jettee jira. Tokko irra deemtanii ka ajjeesisiise makiidha kan harka duriyyee buuse makiidha. Ijoollee teettee haadha namaatiif ganda namaa arrabsitu ol harkifteetiin fuutee mucattii itti kennite. Warroonni jedhaa jirtan cubbuuf gubba sodaadha. Kaleessallee makiin muzammiliin hin beektu. Makiin shafeera muzammilii hin beektu. Isinumatuyyuu ekeleen ol harkisi, ekeleen ol harkisi, ekele kennaa, ekele jettanii koomentiidhaan jala kana nu burjaajessitanii sammuu akka itti kennamtullee isinumaa warra koomentii girrisaa warra koomentiitti godhe kaleessallee. Shoora sanillee katabate isinuma. Malee makii muzammiliin beettee heloo jetteeti dawwalattee waamtee fuuteetiin hin kennine. Dhaga'u jira waan mana saafii keessatti hasaa jirtan nama 2,000 teettanii. Kan ajjeesisiise feemasoota jedhaa jirtan. Feemasootatu fuudhee ijoollee teettee ganda namaa arrabsitu kennee jedhaa jirtan. Isinii galee gaafa namni waan tokko dubbatu ebeluun galche jettanii muka nama dhiibdan koomentii jala. Gaafa rakkinni tokko ammoo dhufeetiin jedhu akka waan namni miisenjera yookaan piraaveetii waan tokko raawwateetitti as garagaltanii isintu akkas godheen hun jettan. Nuti akkuma waan tokko dubbannu nu dhabnee ukkaamamne bakka. Gaafa waan takka dubbanne mataa namaa irratti as rartan fiddanii kuwaasii guddaa kana mataa namaa irratti goolii guddaa namatti galchitan fiddaniitiin jechuudha. Makii muzammiliin ol baasaa isiniin jettee kalees isintu muzammiliin ol baasaa jedhee miti isintu muzammilii kennaa jedhee miti isintu usaa rakkoon qabu jedhee miti afaan kaleessa jettan san hadda akkamitti jijjiirtan akkamitti hadda nama gumaa nama godhuuf yaatan kaleessa jaalattaniiti miti. Nama kuma 14 turemi no jechuu wallaaltanii hin ta'u mucaan kun jechuu wallaaltanii hin wallaalle fuutaniitti kennitan. Eegaanti waanuma uummanni jeerratti deemnee si galee uummata no aduma waan haasayamaa jiru arguuf dhagahutti jira jechuudha. Nurraa bu'aa. Sijjammiraan ebelutti illee kennaa isiniin hin jenne ebelutti illee kennaa isiniin hin jenne akkuma nama takka taa'ee dastii keessa akkuma haasa'u baradhe haasa'ee mucattii irraa bu'aa. Gizee hunda ilmi namaa amma ani maqaan kiyya sijjamarni oowwani beeytanii hangisuma hundaa'u gaarii takkaa gaarii hojjedheellee gaarii hojjette namni naan jiran jiru because gizma hundaa'u hamuma narraa deema maaliif akka ta'e hin beekne wallaahi laazim hamumatti narraa deema gizma hundaa'u irriba itti dhabuus itti dadhabuus itti cabus hamumatti fudhata namni keenya. Garuu ani rabbiif jecha malee an namaaf jeeti miti ammicoon akka nama tokkotti nagaraa na balleessee asirratti taa'u jira malee namni waan hafaleeti miti sarraatanyaa nama tokkooti eeti miti sarraatanyaan saba kiyyaa ta'uun immoo na gammachiisa isin galee namni saba ofiitiif gajja'uun nama gammachiisa abbaan fedhe mana banatee na arrabsullee isinirraan kaayyanne saba kiyya kabajaa saba kiyyaa fi uummata kiyya jaalan qabuufin taa'ee dhaabbadhe kasii kanuma jechuu kan jechuu barbaadu'an. Ya, yattiin jawwee jala baateetiin dhufteetiin buutii afaan buutee waan ta'eefi kun shakkii maleedha. Kalaas dhumatee jira dhimmi isii kana booda. Namni mana banatee haasa'ee furmaata fi onna jedhoo jiraate hin jira. Garuu wanni isin beekuu qabdani birriin Oromoon guurtu hin jirtu sanbichaa fudhadha. Deem mana banadhu amma geemii taphannaa bireeddu. Birriin Oromoon guurtee hawaalaa buuftee kana booda nama kenna baafnuun hin jirru. Oromoon bayyanattee jirti. Reeffaan biyya galchina yoo waan goonu dhabni rakkoon qabu ajjeesaa reeffa nu kenna reeffaan biyya galchina. Namtichi kaama isin bira jirtu riyaala Suudii 70 manarraa qaba kun afaan Oromooti. Kafalaa isiniin hin jenne. Namtichi san naa kafaltanaan jedhe kun waan isin wal qabatu hin jiru jedheen. Garuu namticha kana xiqqoo biyyaansi yoo xiqqaate haga 20 kaf biyyee nyaata malee namni kaafalan jiru biyyee fincaan kee dhuuje malee namni kaafalan jiru. Eebbisa dhaabi waan akkana. Mama Bankoy, and what today? Gannan Buzina, wallahi muutiin narratti eebbisa. And what today? Yaalama asoolee maatiin jennaan gubbaarraa gallaalaara uma jabaattee mi jedhee gasseene. Mee waan jiraa xiqqoo mo'irra naa bayi ibsaa kiyyaa achi booda inshallah mee yaada kennullee yaada kennadha. Ammoo wanni gootan dubbii dhufu dubbimaan deebisan.
ايش ودوما لولمان على تلي والموجه دندنا ان شاء الله مزمل السكين نقرا لكم ما إبساق يعني إبساق الشيخ اوكي ما أنا اوي انا ابسا اسني ابسا mucayyooni mana nama arabaatti nama walloltee achi bachisiisan achi miliisanii kalee miliisanii yeroo miliisan nama shufeeraa kan itti erge sawwaaq kan itti erge muzammilii kana muzammil mas'uul ta'ee nama wal beekuun itti erge itti biyee wayita achi fuudhee namichi jedhe qarshii kafalaniif riyaala 5,000 kafalanii fi matama mataa isinidha. Yeroo kafalanii fi lookeshinii itti ergan lookeshiniin kan bakka duraan naan jettanii miti. Siitii yookiin diistiriktii jennaan afaan kenna kana. Siitii naan jettan sanii miti birrii dabalaa jedheeni. Jettuma sanitti wal gufatanii mucayyoo osoo bakkaan hin gahin. Bulchee ganama kanatti deebi'anii ganama kanatti deebinaan dubbiin kallee achi baddee cikiciki guddattaree ergasii muzammilillee soqanii maal jedhanii walii galuun hin dhabame walumaa galatti jecha. Ergasii dubbiin dhiibamtee kun amma waan muzammil jedhu kanatti deemtee waan isin gaafadhe kennatti deemtee bakka kana jirraa anamma asumaan yaada kiyya takka jedhee baa muzammili. Uduman jenne eebbisaa hin baatan illee gadi baatan hin jiru muzammili waa gaafadhee ka'eeti. Muhammad bayaanillee na jalaan aarinaa. Baabaa kiyya osoo muzammilitti kun waasiifamu bakka eebbisan irraa osoo jira. Laa baabaa ishee riyaad akkam ture beeytaa? Obboleettiin teenya qabamtee arabaan najjasutti jira jettee mushaawaraa obboleessa keenya muzammilanaa mushaawara erga jedhee hayyee akka achi baatu goonee oggaa mushaawaraan dhufu mushaawaraan makiinaa goonee fi miyyoo achi baafne. Tole. Amma gaafaanee nama ishiin bira buutisan lookeshina irraa fuunee si biratti haa buutu. Lookeshina kana ergiifi jennee lookeshina mushaawaraadhaa ergeenni. Lookeshina fuudhee mushaawaraadhaa ergee miyyoo tana biratti buusii jeen. Hoggaa kana osoo ishii bira hin geenye dafaa maallaqa naa ergaadhaa je. Ishii bira ga'utti haa. Galanii muka dabalataa ka amma jedhan kana. Siifan bitaa siifan himutti haa. As boo muzammil obsi. Muzammil obsi. Muzammil kiyana obsi amma anatu dikkoo riyaala qarshii 5,000 fuunet ergineef. Ayyee. Riyaala qarshii 5,000 fuunet ergineef miyyoo biratti ga'utti haa naaf obsaadhaa je. Hanganumatti dubbii jirjiiree jummaa hamzaa ishee jabrimee muuti qabadha dubbii jirjiireeti. Jummaa booda miyyoo aramni achi hageessuu je. Hayyee. Tole marabbaa jennee naaf maayikiin hundi keenya dadhabnee hoggaan xiqqoo shirim jennu ammas iyyeensa kee kun yaa'ii godhaa jiran bar miyyoon tan lookeshin ergite lookeshin sirri miti jan dubbii jirjiiraniiti gaabee amma. Silaa osoo lookeshin sirri ta'uu baate aboo miyyoon mushaawara miyyoo bira geejjira dafaa maallaqa ergaa jee kokkee tana nu qabe baabaa. Hoggantu maallaqa erguun hayyee jummaa booda haa geessu booda ramaan nuun jan lookeshinni sirrii miti miyyoon qaalichi bootan fagoodha maallaqa naa idaa je'ee. Hayyee. Achirratti dubbii micaa nu jalaan milisiise amma kana baabaa wanni jedhu. Jazakumullah ulfaadha galatooma dhimma nama kenna karakkateetiif ta'a ooltee bulullee atillee maakiin galatoomii isinis dhimmi kun na laallata jettanii asirra ta'uu keessaniin hunda keessanuu rabbi isinaa galatoomfatu jedhaati inshaallah guyyaanis guyyaa khayriitti dachaanu malee guyyaa akkanatti eenyu olluu miti ammoo khayrii keessa isa tokko mee muzammil waan si bira jiraa tama dhugaa an abbaa keetillee umriinillee diiniinillee abbaa keetillee mee tama dhugaa waan si bira jiraa naa ibsi waan amma barbaaddullee nuu ibsi. جزاك إبسي مي أنا في دقيقة لما نققب أبسيتي متى تاقف تأمنا إبسا ناقليرا من البات سرة تنرنا إفجتشو بربادتي مزملكي نقامو سقلين كي أجرا أماكي انجرا تولي مي مال تجرا أم مشاورة ديميتو gatiin kiyyan geenne na edaa tana malee rakkoon jiru rakkoon biraa maaltu jira wanni mucayyoo wal qabata
كقرشي كما ترباتما كياب كيساتي إسي ولنقبتو جتت تأتو أما وني مجأيو تنا والقبتا بكي دراجة مسون نتوركي رأي لوكيشيني سري إميتي نادبالا جتشو سمالي ركوم براكا جيرو جرا Galatooma ulfaadhaa baaba ani silaa dubbiin tun narraan dhuftee gartanii isinillee hamma kana bakka kanatti gartanii argamuun wallahi anaaf ulfaatadha. Waan kana gartanii anillee waan yookiin narraan ta'ee miti. Halkan guutuu asumarra taa'aa bullee wajjumaan mallaqallee walitti qabnee mallayni sun ergamee micattillee lookshiina nu erganii. Borsaa gartee zufrititti hin fidaa jum'aa booda jedhe namtichi dawaama deeme. Tolayyee jedhee micatti akkuma hirriba keessaa ka'ee sa'a inni jedhetti lookshiina micattiin na ergite gizee itti ergu kun ayi keessaa mitii raanii haadhaa jedhe bakki isiin itti baasinaan jedhan biishadha. Lookshiinni ati na ergite raanii haadhaa ati ka itti baasinaan jette biishadha. Anaafati ka waliigalle ayi keessaa kumni shanii asitti waliigalle akkamitti achi deeminaan jettaa naan jedhe. Hayyee. Tole kuma shanii kana agartee nuti gizee kuma shanii kana